Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kibxata Gurraandhala bultii 23 bara 2021 ya eegale muummeffannaan kurfii keenya guyyaa arraasi abbaltii shiraa Oromoo qoqqoodanii bara aangoo ofii dheereffatuuf ergamtoonni mootummaa shiftaa bilxiginnaa awweensaa jiran irratti waan qindeeffanne dabalatee haala waliigalaa Oromoonni kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aa fi lixaa keessa jiran qoratuuf gara ona gooroo doolaatti bilbilee odeessa guutuu taateelee tibban gamasitti raawwate irratti miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo godina Gujii ba'aa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennee fi tarkaanfii boonsaa waraana bilisummaa Oromoo wooboon kibba Oromiyaa ona gooroo doolaa keessatti guyyaa irraa fudhatame irrattis odeessa bal'aa Oromticha godina Gujii ba'aa ona gooroo doolaa irraa arganne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanattis dabalataan gubaatii qabeenyaa loltoota mootummaa shiftaa bilxiginnaan heda galgala godina Wallagga lixaa ona Aayiraa ganda guddina Aayiraa jedhamu keessatti raawwate irratti waan odeeffanne dabalatee gochaalee ammeenyaa ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa magaalaa Dirree Dhawaa fi naannoo san keessatti gurmuu ijaarsa nafxanyaa kan Saateenaaw jedhee ofii yaamuu fi hidhattoota mootummaa shiftaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamaniin Oromoota magaalaa Dirree Dhawaaf naannoo sanii murataa jiru irrattis odeessi arganne kurfii kana keessatti hammatamee jira. Nagaas indaganni hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu ashamaa kan isa yoo yifatee fi turtiin keessan hagamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Anis anaa dhufu isaniin jechaatuman dursa odeeffannoo guutuu gara kibba Oromiyaatti bilbiluun haala Oromoonni kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aaf lixaa keessa jiranii fi tarkaanfiilee boonsoo guyyoottan lamaan kana walitti fufiinsaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon fudhatamaa jiru irrattis waan Oromticharraa odeeffanne isaniif dhiyeessuun saganticha saaqan. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Guyyaa lamaan kana wanti haasa'amaa jiru abbaan gadaa Oromoo kibba Oromiyaa guyyoo maandhaadhaa dubbii Oromoo diiguu dubbate jedhanii duula irratti gaggeessu ammoo dubbii jaarsi dubbate waan Oromoo diigaallee hin qabu waanuma Oromoo keessa jirtu maqaadhuma hayyoota Oromootiin namoonni deemanii Oromoon bilisoomeera jedhanii dogoggora uumuudhaan namoo of jibbee jira ammoo kan jaarsi jedhe nu mootummaallee hin beennu. Abaa'ollee hin beennu Oromoollee hin beennu ijibbaanneedha kan inni jedhe dubbii kana akkamittiin ilaalta warri immoo dubbii jaarsaa fuudhanii arbeessanii akka waan Oromoon gujiidha an Oromoo miti jedheetti fakkeessanii deemaa jiran kun maaliif jedhu akka Oromootti waggoottan lamaan darban yeroo irra jireessi namaa warra bilchiginnaa wajjin marxifatee bilisoomnee sirbu Oromoo gujiiti kan aarsaa baasee Oromummaa isaallee dubbiin osoo hin taane gochaan mul'ise. Waan Oromoon Gujii keessa dabarteef keessa jirtuu fi olola amma deemaa jiru akkamiin ilaalta? Olola jechuun kun silaafuyyoo sirnaatti tellefi kana keessatti waan kaleessa hojjetamaa bahe sirnatti tellefi jechuun kun haga ammaatitti sirnuma warra sanii qabateetiin mootummichi kun deemuttiin jira. Jijjiirama jiran malee sirna gaafsan inni warri tiiffanneef ituma gamaa wanti inni jijjiirallee hin jiru waan jijjiiruullee danda'ullee miti jechuudha.
Kanaaf ammoo wama kaleessa habashoonni uummata Oromoo karaa garaagaraatiin irratti oofaa baatee irratti hojjataa baatee qorqalbii isaanii irratti xiinsammuu uummata Oromoo irratti hojjatanii akka namni Oromummaa ofii kana aalu kan taasisan jaarroleen haasoftii malee abbaa gadaas yoo taate kaleessa yoo taate abbaa gadaa Oromoo wanti jedhamu fakkiidhaan lafa jira malee abbaan gadaa sirnaa hin jiru jechuudha. Abbaan gadaa dhugaa silaa akka Oromoon barbaaddu sanitti abbaan gadaa jedhamu hin jiru. Kana Oromoon beekuu qaba. Abbaa gadaa yoo taateetiin jette filaayi inni mataa isaatu mootummaa sirna mataa isaa qaba. Hoggansa mataa isaa qaba. Hojii mataa isaa qaba. Kana dhiiseetiin inni isaati ammaa kana kan inni hojjetu jiru. Sirna mootummicha kana hojjetu jira jechuudha. Silaa ammoo abbootiin gadaa kan isaan hojjetani aadaa Oromoo babal'isuu, aadaa Oromoo calaqqisiisuu, aadaa Oromoo irratti seera cabe silaa tolchuudha malee waan harka mootummaa keessa isaan galfachiisullee hin jiru jechuudha. Kanaafuu yoo ammoo abbaan gadaa akkas jedhe, abbaan gadaa akkasii hojjete, abbaan gadaa waan akkasii dubbate wanti tokko wanti bu'aa uummata Oromoof qolleen hin jiru jechuudha. Uummata Oromooti kan fala fidu taate qabsoo bilisummaa Oromoo kan amma tiniinee deemaaru kana irratti cimee icheetiniin isa jala hiriiree kallattii tokkocha waraanni bilisummaa Oromoo waboon qabatee deemaaru jalatti hiriiree yoo jedhe galma gahuu danda'a malee imalu achiin as bahee akkas dubbate lammaan achiin bahee akkas dubbate abbaan gadaa achiin bahee akkas dubbateen Oromoo bu'aa tokkollee hin buusu jechuudha. Kun hojii manaa diinni fidee uummata Oromooti kennaaruu jechuudha. Kan akkasii beekuu danda'uu qabdanii jedhaan uummata Oromootiin kanuma waan dhibii waan haaressaan gadi uumee fidu hin jiru. Kama qara jirutu ammas deebee bifa jijjiirateetiin karaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisanii fi akkasumas adda bilisummaa Oromoo ittiin dhabamsiisan karoota garaagaraatiin shira garaagaraatti xaxanii ta'u jiranii malee waan haaressa har'a uumamee miti jechuudha. Shirri kan waggaa 150 uummata Oromoo irratti xaxamaa ba'es akkaallee isuma jiraa jedhaan gara kiyyaan. Ayyee dhugaadhumatti horii bulbiseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa godina Gujii Baadhaawwan Sabbaa Booruu dhugaadhumatti akka gaariitti nu ibsite kan amma deemaa jiru kun afaan fajjii yookaan ammoo hojimanee nafxanyaan yookaan mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa amma Koloneel Abiyyiin durfamu kun Oromoo hojii hiiksisuuf qabsoosaarraa booddeetti deebisuu fi waan isaan ittiin odeessan huumeefidha malee haqa lafa hin jirreedha kan itti jette. Asaasan keessatti waggootuma 2-3 kana keessa Oromoonni kibba Oromiyaatti Gujii Baaflixaa keessatti dhuman qoftu nama 5,000 ol akka ta'an illee dubbatanii jiru. Ajjeechaan sun ammas itti fufee akka jirudha kan himamu. Mee amma maal keessa jirtu haaluma waliigalaa konyaa Gujii lixaaf ba'aallee nuu kaaftee achiis sochii waraana bilisummaa Oromoo boorratti odeessa qabaatte waan gabaabaa nuun jetta. Haalli qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa konya Gujii Bahaa lamaan keessatti haala dansaa irra jira. Ammoo uummata hidhuun, roorrisuun, ajjeesuun, manarraa ari'uun, manarraa buqqisuun, godaansisuun kun akkuma itti fufee jira jechuudha. Kun ammoo waan har'a baratamee miti waan kaleessas gaddas hojjataa turanii jechuudha. Har'allee sunuma jira. Haga gaafa garboonfataan sirraa ka'uutti filaaftuu du'uuf hidhamuun ajjeefamuun atamuun hin hafuu jechuudha. Kanaaf ammoo amma yeroo kana keessatti ammoo akka haala jiruutti uummanni Oromoo of bareera dammaqeera hanga danda'ame tokko afaan qawwee haa sodaatu malee qabsoo isaa kun akka qabsoo dhugaa taate akka karaa waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemaaru karaa dhugaa taate hubatee jira. Ammoo kan jiru ammoo gama waraana bilisummaa Oromootiin tarkaanfiin fudhatamu jira. Kaleessas malkaa gubaa ganda Caffaayiddii keessatti milishoota nama 2 harkaan qabee waraanni bilisummaa Oromoo qawwee 4 guutuu irraa boojee isaanis boojee harkaa qaba. Har'as magaalaa hara qalloo fi jiddoona jidduutti konkolaataa 2 guutumaan guututti boojee barbadeesseetiniin boojee harkaa qabaa jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Waan amma dubbataa jirtu ka gooroo doolaa ka naannoo magaalaa ala qalloo kun fuula sooshaal miidiyaa irratti dubbii guddoo taateedha jirti. Amma konkolaataan sunilleen ka oboon bira dhaabbatu ni mul'atti. Reeffillee ni argama. Tarkaanfiin sun har'a kan inni fudhatame gooroo doolaatti
Har'a ganama sa'aatii 3 fuulakka irratti kan fudhatame tarkaanfichi gaafa namichi bulchiinsa qabeenya Goorodoolaa magaalaa Haraqalloo keessa hojjetu namichi isa bakka buufame har'as osoo sira uummata Oromoo irratti haxuuf deemu konkolaataa irratti haxxeen hidhamee fi rukutamee haga tokko wanni jedhee amma hospitaala dhaqqabeera. Meeshaa inni deemuuni dokumeentota garaagaraa kan maqaa uummata Oromoo basaastonni waraana bilisummaa Oromoo deeggaranii waraana bilisummaa Oromoo nyaachisan jedhaniitiin hin deemaniin guutumaan guutuu irraa fudhatameera jechuudha. Gara meeshaatiin illee meeshaan boodameera. Tarkaanfiin ammoo tarkaanfii ajaa'ibaatii konkolaataan lama booji'amuun dhugaa jedhu. Ulfaadhu marii keenya too gara maayisuutti hin geessine dura dogoggoraaf irraa gora kanaan dura ture irratti muuxannoo qabdan irraa waan nu gorsitan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo sababiin isaas har'a waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n akka jiraatu hawaasni Oromoo deebi'ee akka dammaqu kan godhe miseensota waraana bilisummaa Oromoo WBO warra shira araaraa sana didanii bosonatti hafanii fi miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo WBO'dhaa waliin ta'anii qabsoo itti fufan hawaasas dammaqsan. Keessumaa hawaasa Oromoo lixa Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa akkasumas kaaba Oromiyaa konyaa wallooti. Kanaaf yeroo garaagaraatti qabsoon bilisummaa Oromoodhaa waan galmisaa akka impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu ta'etti hayyoonni fakkeessan jiru. Miidiyaaleen fakkeessan jiru. Dhiyeenya kanas immoo gufuun qabsoo bilisummaa Oromoo mudate kan warraa kan dhalateedha. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo eenyuun dhaggeeffatanii qabu? Akkamittiin deemuu qabu? Attamitti qabsoon kun saffisuu qabaa irratti mee cuunfaa yaada kennuu kenniitii marii keenyan xumurraa. Qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo duraa namoonni baay'een burjaajessaa tureeraa jechuudha. Uummata Oromoosis akkasuma burjaajessaa tureeraa jechuudha. Qabsaa'onni yoo xiqqaate Oromoof qabsoomna yoo jedhani gara paartii 20 olii ta'anii gadi ba'aniirani. Amma paartileen sunniin tokkollee hin jiran jechuudha. Kan jiru har'a yeroo har'aa kana namni dhugaan uummata Oromooti falmatu jiru waraana bilisummaa Oromoo WBO fi kun ammoo adda bilisummaa Oromoo ABO'n haga ammaatitti kan hin dhabamne kan hin banne dhaaba kana tokkochaa jechuudha. Kuuwwan haga ammaatitti ebaluun gaafa durii ani waraana qaba ani akkasii qaba akkasii Oromoof godhaalaa jedhaniitiin hin gadi ba'an guutummaan warra ukkaanfamaniiranii jechuudha. Karaawwan deemaadhanii fi dharti sun deebiteetiin isaanirra garagaltee ofiif ukkaanfamaniiranii jechuudha. Kanaaf ammoo amma uummanni Oromootiifis akkasumas qeerroon bilisummaa Oromoo kallattiin inni tokkotti inni qabatee deemu kallattii waraana bilisummaa Oromoo qofa. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuudha. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudha. Waraana bilisummaa Oromoo ammoo hidhachiisu, leenjisu, akka inni leenjifatuuf, akka inni kana caalaa babal'atuuf, waraana bilisummaa Oromoo daran akka gabbatuuf hirmaannaan uummata Oromoo barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo yoo jennu bilisummaa isaan callaffida jennee osoo ilaaluu hin taane uummanni Oromoo guutuun gabrummaa kanaan loluu qaba. Ol ka'ee gabrummaan loluu qaba. Akka gabroomeeru argeera. Ammoo eega gabroome falli bilisummaa ittiin barbaadan lolu waan ta'eef waan qabuun uummanni Oromoo xiqqaa guddaa osoo hin jenne jaarsi osoo hin jenne qeerroo dargaggeessa osoo hin hafin gabrummaa duuluu qabnaa jechuudha. Kan ittiin duuluun ammoo waraana bilisummaa Oromoo cimsuun bira dhaabbatuun rakkoo isaa dadhabuudhaan fakkeenyaaf fudhanneetiin hin jenne waraanni bilisummaa Oromoo yeroo har'aa lolee jira jechuudha. Sa'aatii kana keessa yoo rasaasa dhibba dhukaasee jiraate yoo bakka inni dhukaasisan uummanni Oromoo bitee bakka hin buusiniifi waraanni bilisummaa Oromoo warshaa dhibiin qabu mootummaa rasaasa isaa baasuun qabu mootummaan isaa uummata Oromoo waan ta'eef bira dhaabbateetiniin rasaasa adda dhukaa oolisan biteetiniin bakka buusu karaa ittiin bakka buusu barbaaduudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda waaqa galanni haa ga'u gaara guutuu Oromiyaa irratti argamu jira jechuudha. Akka waraanni bilisummaa Oromoo gaara irraa yookiin bosona keessaa magaalaa keessa seenee lolu kan tolchu uummata Oromooti. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo waan ofii danda'uun waraana bilisummaa Oromoo cimsuudha, bira dhaabbatuudha. Falli tokkotti jiru maa jedhaan gara kiyyaan.
galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa Oboon eessaaf qabsaa miseensonni qeerroo bilisummaa irra Oboo waliin taatanii aarsaa baaftan hawaasni Oromoos eessa ga'uuf qabsaa impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsu isuma akeeka qabsaa'onni Oromoo gameeyyiin kaleessa aarsaa lubbuuf qaamaatti baasan arrasitti baasaa jiran san walabummaa Oromiyaa dhugoomsuudha kan adda nu baase. Kun ammoo galmi waraanni bilisummaa Oromoo itti qabsaa'uuf yookiin ABO'n qabsaa'uuf Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomte arguudhaaf kan nuti hojjetu jiru jechuudha. Kan miseensonni ABO's ta'e waraanni bilisummaa Oromoo miseensonni WBO'llee hojjetu jiranii Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa walaboomsuu qofa. Itoophiyaa haaromsu yookaan Itoophiyaa ijaaruufi miti. Kenna kanaa miti. Uummanni Oromoo illee fudhatus nullee hin fudhannu waan Itoophiyaa gurri nu dhaga'uun fedhu ammas yoo taateetiin hin jette abbammaa waan Itoophiyaa faarsu malee ijaarullee hin dadhabanii jechuudha. Ammaan booda waraana Itoophiyaa warri ijaara jedhe nama aduu tana gadi fuuseetiin lafa gaddeebiseetiin akka lafa irra isin baatu tolchaa jedhe ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif yoo jenne yeroo ammaa Itoophiyaa meeti qara isiinuyyuu. Isiinuun jirtu waan tortore waan caccabe waan butute kana ijaaruun hin danda'amu. Kan ijaaruu dandeenyu Oromiyaa qofa waan ta'eef eenyullee mataa isaa gara Oromiyaa ijaaruutti deebi'uu qabaa jedhaan gabaabuma kanuma kan jedhu. Kan amma dhageessan kun haala yeroo ammaatti Oromoonni kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aaf lixaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee waan odeeffannee fi holola shiraa Oromoo qoqqoodanii bara aangoo ofii dheereffatuu fi qaamota mootummaa nafxanyaa takkaa'uu bilisiginnaan deemaa jiru irrattis waan miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime akkasumas tarkaanfiilee boonsoo guyyoottan lamaan kan walitti fufiinsaan hona gooroo doolaa magaalaa Jiddoolaaf Haraqalloo gidduutti waraana bilisummaa Oromoo WBO'n qaama mootummaa nafxanyaa Oromoo obbaasaa jiru irratti fudhatame irrattis waan Oromtichi kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime isin dhageessisaa kan armaan baanedha. Kanatti ammoo aansuudhaan lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona Aayiraa ganda baadiyaa guddina Haayiraa jedhamu keessatti galgala edaa qabeenyi guddaan loltoota mootummaa kooneffataa impaayera Itoophiyaan gubachuu dhageenye sanas qulleeffatuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu Oromticha godina Wallagga lixaa hona Aayiraa irraa argannetu isaniif dhiyaata. Ammas turtiin keessan agamaa'ii kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Eda galgala waraanni mootummaa Koonel Abiy baadiyaa hona Aayiraa keessatti qabeenya uummataa takkaa'uu hojii misoomaa fi konkolaattota ergaman waan akka doozarii konkolaataa gurguddaa dhagaa fe'uuf kan kana fakkaatan bakka isaan qubatanii jiranitti guutuutti gubanii jedhu isa kanas ammoo waan raawwataniif qabu oduu jedhutu jira ajjeechaanis naannoo Aayiraatti itti fufee akka jirudha. Mee kanarraa waan quba qabdu nuu himi. Mootummaan kun mootummaa kanuma gochaa turedha. Kanaan durallee kanuma raawwachaa ture. Gochi kun haaraa miti. Oromoofis haaraa miti. Naannoo kanattis haaraa miti. Akkuma biyyaatti mootummaa shiroo keessaa irraa waan eegamu raawwate. Qabeenyi kun silaa biyyallee tajaajilaa, uummatallee tajaajilaa, silaa mootummaa mataasallee ni tajaajila ture. Garuu mootummaan WBO irratti dookumentari garaagaraa deemee qopheeffata bakka jirutti bakka hundumaatti wantoota wanta fakkaatan yakka akka takkasi raawwatee akka waan WBO'n raawwatutti, akka waan WBO'n qabeenya uummataa balleessutti, akka waan WBO'n shiroo keessadha jedhee akka wanta WBO'n kana godhe hundumaa godhee addunyaatti labsachuuf uummata dhageessifachuuf yaala. Garuu uummanni kun kan hundumaatiif ni beekatu dhiyeenyaan WBO wajjin waan jiruuf shorokkeessuu dhiisee habba ta'e konkolaataa bu'uu dhiisee namallee fayyaatti qabee gubee uummanni kanaaf gurra kennu hin jiru ofiidhamaa garuu mootummaan gochisaa kun haaraan durumaa godhate jechuu barbaade. Silaa qabeenya achitti gubate kun maal hojjechuudhaaf kan turedha. Haalli waliigalaa gara lixaa jiru maal fakkaata? Jeneraalii waan ansiisu yeroo darbee daandii hojjenna jedhanii Anfilloof Dambidolootti dhufanii turan sanam wal qabsiisanii akka waan daandiin hojjetamutti sobaan hidhatanii daandii hojjenna jedhanii doozee kun gara sanallee kan deemaa jirudha. Sana fakkeessuuf jecha gaafa nuti misooma hojjennu jennee doozera feenee karaa konkolaataa gurguddaa kana feenee karaatti WBO'n gube jechuudha. Shirataan Dambidolootti jalqabanii
warra gudootti ce'anii ambootti ce'anii shirmataan dhaqanidha kuni waan haaraa miti kun irratti waan baay'ee dubbachuu hin barbaachisu haalli nageenya Oromiyaa immoo daran baay'ee hammaata waan jiruuf uummata nagaatti du'aa jira uummata nagaatti lubbuu dhabaa jira uummata nagaatti miidhamaa jira garuu humna ishee amanatti sochooti uummata nagaa harka qullaa jiru dhukaasti malee woobootti dhukaastee wooboo takkaatti tokko lafachuu dandeessu ammas mootummaan kun faashittiidha hamtuudha homaa fiduu dandeessu uummanni keenya immoo kan hundumaa ni beekaa wantoonni wal'aale hin jiru uummata boonsuuf yaaduun abjuudha abdii hawwatatan ammayyi yaalanii karaa baay'ee yaalanii seerroo bilisummaa Oromoo hin dandeenye wooboo hin dandeenye dookimeentarii dhiisanii Ameerikaa Awurooppaa wajjin wal gargaaraniitti dookimeentarii homaa fiduu hin danda'an jechuun barbaada. Qabsoon bilisummaa Oromoo bubbuleera lafarra sarkifameera yeroo garaagaraatti gufateera dhiyeenya kana waa'ee hidhamtoota siyaasaa hidhaatti eegsisuu akkasumas ammoo gaaffiilee garaagaraa karaa nagaa gaafatuu faatu ka'a kana duras bara 2014-15 kaasee waa'ee Finfinneetu gaafatamaa ture bara 2004 yoon hin dogoggorre ta'ee waa'ee magaalaa Finfinnee Adaamaatti jijjiiramuu irratti aarsaa guddaatu ba'e inni kun yeroo garaagaraatti gaaffiilee bubuutuu akkasii gaafatu irraa gaaffii bu'uuraa Oromoof Oromiyaaf deebii ta'u gaafatuutu irra jira warri jedhan jiru. Gama biraatiin ammoo waa'ee Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu arras warri inni jibbaatiin jiru haa ta'uti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo dhugaan eessa jedhu irratti mee yaada keenya qoodiitii haa obbaafnu marii keenya. Amma gaafa booda uummanni Oromoo waan barbaadu ni qaba gaaffiin bu'uuraa ni jira lafa jira gaaffiin bu'uuraa garuu immoo namoonni afaan faajjii uumuuf kallattii hundumaatiin ijaaramanii jiran inuma jiru maqaa qabsoo kanaan illee gaaffii xixiqqoo gaaffii dhamdhata siyaasaa. Gaaffii xixiqqoon tokko akka deebitu kan barbaadanii faajjii uumanii wantoota baasanii jedhanii iyyantu jiru. Kun gaaffii bu'uuraa Oromoo miti. Gaaffiin uummanni Oromoo barbaadu gaaffiin bu'uuraa gaaffiin hundee walabummaa Oromiyaaf Oromooti. Kana gaaffiin qeerroo bilisummaa Oromooti. Woboon isina gaafataa. Gaaffii xixiqqoon gidiidhaan dhiphistu afaan faajjii qabsoo kana gara dabarsuuf sosochootudha. Ni mul'attu waan inni ta'eef ammatti gaaffiin Oromoo kana miti uummanni Oromoo bakkee jiru. Gaaffiin Oromiyaa gaafatee mirga abbaa biyyummaa isaa sarbame deeffachuu kan ammoo kan itti hindeeffatu Oromoo jabeessee qeerroo bilisummaa Oromoo jabeessee bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa murteessifata malee mana keessatti ifanii biyya alaa ta'anii biyya keessa ta'anii afaan faajjii uumanii gaaffiin Oromoo hin deebi'u hidhamaan siyaasaa maqaa nama tokko kaasanii nama tokko baasuudhaan gaaffiin Oromoo hin deebi'u gaaffiin Oromoo hundeensaa amma Oromiyaan bilisoomsittidha gaaffiin bu'uuraa Oromoos kanadha warra afaan faajjii uumamtu waan garaagaraa. Ibaara afaan hin qabu akkasiin ga'u kan nuti jalqabni sun akka galma ga'utti nuti qabsoo kana biraan hafnu wanti gadhiisu hin jiru. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kan amma dhageessan kun ammoo shira loltoonni mootummaa kuleeffataa Impaayera Itoophiyaa qabeenya hawaasaa akkasumas kan dhaabbilee garaagaraa gubuudhaan waraana bilisummaa Oromoo woobootti haqatuu fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taasisaa turanii fi amma ammoo taasisaa jiran keessaa gara Ayiraatti bilbilee gubaatii hidha galgala godina Wallagga Lixaa ona Ayiraa ganda guddina Ayiraa jedhamu keessatti loltoota Koloneel Abiyyiin raawwate irratti waan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Lixaa ona Ayiraa irraa odeeffannee san dhageessifneedha. Maa'ii irratti haala Oromoonni ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa magaalaa Dirree Dhawaa fi naannoo sanii keessa jiran kan miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa odeeffannetu isaniif dhiyaata. Itti dhiyaadhaa. Warraaqsuma miseensota qeerroo bilisummaa Oromoon dhiyeenya kana ba'aa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture keessatti qeerrooleen Oromoo barattoonni illee sonofiin magaalaa Dirree Dhawaaf naannoo sanitti miidhamni qaqqabeera. Achuma ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa gara Cinaaksenfaa Miinoo Burqaatti tura naannoo sanarraas Oromoonni buqqa'uun milishoota naannoo Somaaleetti bobbaasanii ittiin doorsisuun qabeenya saamsisuunis itti fufee jira jedhama. Mee wantoota kanarraa waan quba qabdu nuu himi jalqabaa haala magaalaa Dirree Dhawaadhaa waan quba qabdu nuu himiti kan hafetti immoo nuu dabartaa. Yeroo ammaan kanaa dhugaadha. Barattoonnis mana barumsaatti yeroo bahanitti yuunifoormii qamisa gubbaarraa biicaa kaa'atanii maa deemtaniidhaan ijoollee xixiqqoodhaa fi gurguddoo osoo hin jenne hundaa'uu reebicha irra gaggeessaa jiranii. Hayyee. Sanbira dabree warroottan keessattuu amma daandiin Hararrirraa Awwadaa keessa bahee Dirree Dhawaa qaxxaamuru yeroo silaa gartee
hayyoonni Oromoodhaa mana hidhaa turanii beelaanis achi keessatti miidhamaa jiran kanatti hayyoonni keenya haanuuf baanii haanuuf hiikamanii jechuudhaan ijoolleen karaa cuftee hiriira gaggeessan irratti dhukaasa itti banuudhaan sandira dabree kaadiroonni ganda keessaa deemanii ijoollee kana maqaa isaanii fi kana barreessanii biiroodhaaf kana kennuudhaan ganda keessaa baatanii hanga deemanii isaan naannoo ollaatti deebisan takka reebicharra gaggeessaa jiran. Kan amma qaama mootummaan kallattiin ijoollee Oromoo irra gaggeeffamu cinatti ammoo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti gartuun Saateenaaw jedhamu kan waggaa lamaan kana ijaarame ammallee saamicha akkasumas tarkaanfiilee ammeenyaa garaagaraa ganda Oromoon keessatti baay'atu keessatti fudhatu itti fufeedhuma jiraa jedhama. Mee waan warra saniirraallee nu himi. Dhugaadhaa gareen Saateenaaw jedhamtu Dirree Dhawaa keessatti iddoo ambaaqaa jedhamtu keessatti maallaqaan deemtee wal jaartee xiqqaa fi guddaa isaanii hundaa'uu walitti qindeessuudhaan walitti tokkoomsuudhaan deemanii ijoollee Oromoodhaa kan gartee gandarraa moggaa baatee jirtu tan kophatti harkanii fi kophaa deemtuu fi kana hundaa'uu waan akka qara qabanii akka ableetiin jiruufaa jala deemanii mana isaanii irratti doorsisuu mana isaanii irratti dhahaaruufaa iddoo hojiitti isaan doorsisuufaa cafaquufaa kanneen irra jiran jechuudha. Yeroo ammaan tanaa tiishartii kanamaa uffatten jechuudhaan akkanatti dursa akkanaa kan hundarra gaggeessaa jiran. Kamaa irratti dhageessan kun tarkaanfiilee ammeenyaa kanneen akka dhaanichaa, hidhaa, ajjeechaa fi qabeenya Oromoo gubanii barbadeessuudha. Kan hidhattoota mootummaa Koloneel Abiyyii fi gartuu ijaarsa naftanyaa Saateenaaw jedhamtuun Baha Oromiyaa godina Harargee Ba'aa magaalaa Dirree Dhawaaf naannoo san keessatti Oromoota mudataa jiru irratti waan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo Baha Oromiyaa godina Harargee Ba'aa magaalaa Dirree Dhawaa irraa odeeffanne san dhageessifneedha. Akka waliigalatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni kibba Oromiyaa godina Gujii Ba'aa fi Lixaadhaa keessa jiran qoratuu fi gara godina Gujii Ba'aa hona Gooroo Doolaatti bilbilee waan odeeffanneef tarkaanfiilee boonsoo waraana bilisummaa Oromoo WBO'n guyyoottan lamaan kana kibba Oromiyaa hona Gooroo Doolaa fi kanneen biroo keessatti fudhataman irratti waan Oromticha godina Gujii Ba'aa hona Gooroo Doolaa irraa odeeffannee fi haala Oromoonni lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa hona Ayiraa keessa jiran akkasumas gubaatii qabeenyaadhaa loltoota Koloneel Abiyyiin godina Wallagga Lixaa hona Ayiraa ganda guddina Ayiraa keessatti galgala edaa raawwate irratti waan Oromticha tokkorraa argannee saniif dhiyeessinetti dabalataan maa'ii irratti ammoo haala Oromoonni Baha Oromiyaa godina Harargee Ba'aa magaalaa Dirree Dhawaadhaaf naannoo sanii keessa jiranis odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkorraa arganne isaniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isaniin jechaa sagantaa keenya guyyaa har'aas arma irratti maa'essineerra. Haga sagantaa keenya yeroo itti aanuun walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.